Akka mooltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabnu kunoo. Hoogganaan naannoo Amaaraa Yirqaal Kaffalee hojii haalli deebii gargaarsa namoomaa torbanneen darban keessa fooyya'aa adeemuu beeksisan. Walitti bu'iinsa Itiyoophiyaa kaabaatti aansee uummata miliyoona 11 ol kan naannoo Amaaraa gargaarsa yeroo hatattamaa isaan barbaachisaa jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa deeggarsa naannoo Amaaraaf kan oolu qarshii miliyoona 100 gumaachee jira. Bulchaan naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa akka jedhanitti deeggarsi kun michummaa naannoo Amaaraa waliin jiru agarsiisuuf jecha. Aangawoonni lamaan waboof leellistummaa gosa hookaraan guutetti duuluuf waliin hojjechuuf cicha qaban mirkaneessanii jiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Lammiiwwan Tigraay keessaa qe'eerraa buqqa'an heddummaachuu isaaniif qabeenyaan innaa hin jiraanne kanatti Maqaleerraa kan dhufan caasaan dargaggoota adda addaa waliin ta'uudhaan qaamotii hawaasaaf cireef tajaajilawwan fakkaatan kabiroo kennanii jiru. Gareen kun jiraattota Maqaleef dhaabolee kabiroo biraa deeggarsa gaafachuudhaan baatii fulbaana darbee qabee deeggarsa namoomaa kennaa ture. Miseensota ijoo ta'an keessaa 2 raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hanga ammaatti namoota 600 ol ta'aniif ciree kadheessan yoo ta'u kanneen keessaa 250 irra jireessi maanguddoodha. Museveenii qeequudhaan himannaan kan irratti dhiyaate barreessaan lammii Ugaandaa biyyaa baqachuusaa abukaatoonsaa dubbataniiru. Abukaatoo Kakwenzaa Rukiraa Bashiijaa ka ta'an Eeroon Kiizaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti barreessaan kun roobii kaleessaa biyyaa ka baqate yoo ta'u kunis manni murtii paaspoortii isaa gadhiisuu fi erga didee guyyaa 2 booda. Kiizaan gaaffiif deebii geggeessan irratti maamilli isaanii eessa akka jiru ibsanii jiran. Sa'aatii 4 haga 5 waan ta'uun dura Ruwaandaa keessa ture. Karaa isaa mijeeffachuu yaalaa jira. Yugaandaadhaa mala kanaani kan inni ba'e. Dhumarratti gara Awurooppaa deemuuf mala ni barbaada. Kwaansaan sirna badhaasa waldaa barreessitoota Peen Intarnaashinaal jedhamu irratti hirmaachuu akkasumas innaa waraanni Ugaandaa isa qabee turetti dararaarra ga'e jedhameen waan miidhameef wal'aansa akka argatuuf Jarmaniitti maluuf manni murtii paaspoortii isaa akka gadhiisu gaafataa ture. Kakwenzaan biyyaa baqachuu malee filannoo kabiraan qabu jedhu abukaatoonsaa. Baatii darbe Ugaandaatti ambaasaadarri Jarmanii Maatiyaas Shaawer mana murtii Ugaandaaf xalayaa barreessuudhaan Kakwenzaan gara Jarmaniitti akka imalu akka eeyyamu gaafatanii turan. Ministeerri dhimmootii alaa ambaasaaddarichi dhimma biyyattii keessa seenan jechuudhaan xalayaa sana mormuun deebii kennanii jiran. Filannoo bara 2026tti geggeeffamu irratti kan Museveenii bakka bu'uu malu jedhaman ilmi isaanii Leentinaant Jeneraal Muhoozii Kainerugbaa pirezidantii Ruwaandaa Pool Kaagaameef bilbiluudhaan Kakwenzaan Ruwaandaa keessa akka hin jiraanne natti himan jechuudhaan Tiwiitarii irratti barreessanii jiran. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Biriteen Booris Joonsan hoogganoota neetoof Poolaand waliin kamisaarraa wal arguu isaanii dura haleellaa Raashaan geggeessuu maltu kamiinuu dura dhaabbachuuf gargaarsa namoomaaf deeggarsa gochuuf jecha loltoota 1,000 qophee akka ta'an Biriteen ajajjee jirti. Imala dippiloomaasummaa ka Joonsan dura Mooskoo waliin muddammi jiru hammaataa innaa adeemetti aangawoonni Yuukireen deeggarsa waraanaa ergame kanaaf galateeffataniiru. Ittaanaa ministiriin ittisaa Yuukireen Viyaacheslaaf Shapovaalof akkas jedhu. Насамперед ми забезпечимо територіальну оборону, яка базується біля кордонів. Duraan dursee deeggarsichi waraana ittisa daangaa Yuukireen irra jiru mirkaneessuuf jira. Haleellaa dhufuu malan mara dura dhaabbachuudhaaf qophii ta'uu keenya agarsiisuun mallattoo weerartuutti itti agarsiisnu isaa gaariidha. Deeggarsi ergame kun gonfoo mataaf qabattoo rasaasa ittisu ta'uu innaa Joonsaniif pirezidaantiin Yuukireen Volodimiir Zeleniskii mari'atan irratti walii galaniiru. Hoogganaan Biriteen qajeelfamni neetoo cimee hojiirra ooluun barbaachisaa ta'uusaa ibsuuf akkasumas innaa Raashaan loltoota ishee daangaa Yuukireen irratti walitti qabdee jirtu kanatti Biriteen attamiin deeggarsa waraanaa dhiyeessuu akka dandeessu mari'achuuf jecha gara Biraaselsiif Waarsootti qajeelaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.